Hi guys, akkam jirtu egaan daawwattootaaf hordoftoota maatii Daminaatech har'as viidiyoo tokko isiniif qabadheen jira. Innis viidiyoochi suuraa barattan tokko isiniif qabadheen dhiyaadhee jira. Egaa sana dura warra YouTube chaanaalii keenya Daminatechiif haaraa taatanii subscribe gochuudhaan maatii keenya ta'a. Viidiyoowwan keenya saffisaan akkasiin bira ga'uuf ammoo viidiyoo keenya like godhaa, akkasumas hiriyoota keessaniif share godhaa. Kun chaanaalii keessanii subscribe godhaa. Yaadaaf gaaffii qabdan immoo commentii keessaan nuuf godhaa. Viidiyoo keenya guyyaa har'aa waliin egaan turtii gaarii. Egaan viidiyoon irra isiniif qabadhee dhiyaadhee aappii Extender jedhamu kana data osoo hin fayyadamin yookaan intarneetii birrii qarshii osoo hin baasin akkamitti moobaayilii tokkorraa gara moobaayilii adda biraatti daawunloodii gochuu dandeenya isa jedhuudhaani. Amma moobaayilii lammasaa irraayyuu qaba, akkaataatti daawunloodii godhamu moobaayilii bilbila lama irratti isinitti agarsiisa jechaadhaan. Egaa dhaqxanii eessatti gootu kunnoo ishee garraa tuqtuqaa 3 achi share extenderii gootu. Achi booda maal gootu kunoo hotspot kan jedhu kana itti buutuu jechaana. Yeroo bilbila haaraa bitattanii bluetooth tokko malee yookaan aappii kana osoo daataan fayyadamin haala ittiin daawunloodii goonudha. Hotspot ergaa isa kanii kanarraa bantanii achi immoo wifi banatu silkii isa tokkorraa. Kunoo egaa oonii ergan godhee booda nan eegaanii asii kunoo hotspot kanarraa Isweetii naaf daajira kuno Android Share 1154 kan jedhu kan akka argitanii bilbila sasaan irratti san wifi bana irratti naaf fiduu qabaa jechuudha. Wifi kana kuno fideeraan isirratti kuno password isaa C7B kan jedhee ka'u sanaani itti galchee ilaalaa connect godha jechaani. Amma C7 dhumaatti nuuf faana bu'a kana irratti gashitu jechaani. Password maasii argaa jirtanii achi connecting godhaa jechaani. Ergaan kana hunda password itti naqee jechuudhaani. Ergaasii booda egaan connected without internet ergaa fidee keessaa baatanii kunoo step sadaffaarra kan jiru maal godhedha input the following address web irratti hidhatanii yookaan chrome keessan banattanii achirratti kunoo lakkoofsota jiran sana itti naqxuu jechaadhaan achirratti hidhatanii lafa search irratti jechaadhaan. Innis 192 tuqaashee otoo hin dogoggorin barreessuu qabdu jechaadhaan. 192.168.1 achi semiklanii kana gasheetu tuqlamee jechaadhaan. Achi 6789 gootanii gashetanii searchii kan gootti bu'a. Achi booda kunoo egaa moobaayilii tokkorraa moobaayilii Extenderii haala kanaan sheerii gootu jechaadhaan. Amma kunoo qabdanaan jechaa jira yookaan yoo barbaadan daawunloodii isa jedhu sanatti buusuu dandeessu jechaadhaan. Silkii haaraa yeroo bitattanii yookaan immoo Extenderii yoo barbaadan haala kanaan daawwachuu dandeessu. Osoo maallaqa tokko hin baasin daawunloodii gootu jechaadhaan. Daataan naannoo isin gaafatu jechaadhaan. Haala kanaan egaan daawunloodii gochuu dandeessu. Viidiyoo kana immoo hiriyoota keessanii fi share godhaa. Chaanaalii kana kan afaan Oromoo isiniif dhiyaatu kana subscribe gochuu hin dagatinaa. Egaa kunoo kuni istoolii beera waan ta'eef kana caalaa istoolii ta'uu naan jedha jechaadhaan. Gaafa istoolii godhu kanaafiyyuu isinis haala kanaanii buufattanii gochuu dandeessu jechaadhaan. Istoolii ta'uu danda'u tokko ta'eedhaan haala kanaan daawunloodii gootu jechaadhaan. Viidiyoon irra isiniif qabadhee dhiyaadhe egaan kana fakkaataani. Hiriyoota keessan bira akka ga'uuf immoo viidiyoo keenya share gochuu hin dagatinaadha. Kun egaan chaanaalii keessanidha kan afaan Oromoon isiniif dhiyaatu. Subscribe gochuu immoo hin dagatinaa. Yaadaaf gaaffii qabdan immoo commentii keessaan nuuf godhaa isiniin jenneerraani. Egaan telegiraamii irratti Daminatechiin ni jira. Achirraanis chaanaalii sana subscribe gootanii galuu dandeessu jechaadhaan. Achirraan immoo giruuppii isaa immoo liinkii isaa jala kaa'eera, achiin galtanii gaaffii dhiyeeffachuu dandeessu jechaadhaan. Egaa viidiyoon koo kanumadha. Amma viidiyoo biraa walitti deebina.